Okay, kam jirtu kun kutaa sadaffaa barumsa front-end web developmentidha. So mata duree kanarratti HTML maal akka ta'ee fi basics isaa waliin ilaallaa jechuudha. So HTML kan jennu akkuma ilaaltan abbreviation fakkaata. So yeroo battannu kan Hypertext Markup language jechuudha. So detail isaa keessa yoo galle H kan bakka buutu hyperidha. Hyper jechuun wanta walitti hidhatee jiru jechuudha. Hypertext yeroo jennu immoo dookumentii yookaan barreeffamoota yookaan dookumentoota walitti hidhamanii jiranii jechuudha. Hypertext yeroo jennu. Itti aansee immoo maaltu jira? Markup language kan jedhu jira. So demarcationii qabaachuudha. Kun kana miti kan jennee itti mark kan goonu language yookaan afaan kompiitaraa qabaachuudha. So dookumentii tokko mark goone okay ati boldii ta'e ati immoo itaalikii ta'e jennee barreessuu nu dandeessisaa jechuudha. Staayilii isaa wannoota adda addaa jechuudha. So kanaafuu HTML yeroo jennu Hypertext Markup language yookaan immoo afaan kompiitaraa kan dookumentoota walitti hidhuu fi mark gochuuf nu barbaachisu jechuudha. So gadi fageenyaan yoo ilaaluu feene kana bifa kana ilaaluu dandeenya jechuudha. So Hypertext yeroo jennu yookaan Hypertext yeroo jennu dookumentoota walitti hidhamanii jiran kan tokko irratti kilik goonee gara biraatti kan nu geessuu danda'anii achii as immoo nu deebisuu danda'anii jechuudha. Kiisan redirect ta'ee gara jalqabaatti kafichiisuu dandeenyu jechuudha. So kuni isaa jecha internet jedhu kan nuuf fide kanadha. Internet yeroo jennu dookumentoota miiliyoonaan biliyoonaan walitti hidhamanii jiran jechuudha. Independently taataanaan amma qofaatti URL isaa barreessiteeti kan nuti argannu jechuudha. So kanaaf Hypertext yeroo jennu dookumentoota walitti hidhamanii jiran jechuudha. Wanna biraan qabu jechuudha. So bifa kanaan wanta walitti hidhamee jiru. Of course jechoonni kun dur bara durii kan itti fayyadamaa turredha. Hypertextiin tekstootuma yookaan dookumentii barreeffamaa walitti dhuuf kan fayyadamnudha. Amma garuu hypermedia jedhama. Hypermedia maaliif sagalee fi footoo walitti dhuu dandeenya. Barreeffamas viidiyootti dhuu dandeenya. So miidiyaa adda addaa walitti dhuu wanta dandeenyuu fi amma maal qabna? Hypermedia qabna jechuudha. Miidiyaalee walitti dhuu wanta danda'amuuf jechuudha. So that's what we call hypermedia. So Hypertext irratti inni lammataan inni ilaalle HTML keessatti markup-dha. Mark gochuu dandeenya. Okay, ati title-dha. Kanaafuu bifa title mul'atu. Ati header-dha yookaan head-dha bifa head mul'atu. Ati immoo xixiqqoodha waan ta'eef emphasize ta'eeti bifa italic-dhaan ati qalama kana mul'atu jennee mark gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa example kana irratti akka argitanitti title jennee asitti immoo mark goone asii amma sitti demarcation hin jiraatu. Title asii kaasee amma sitti jenne asitti taagii kana ni banne markup tag asitti immoo ni cinne. So inni gidduu jiru contentidha. Maal jechaa jirra? Contentii kana bifa title naa mul'isi. Yookaan immoo browser irratti yeroo banamu title kanaan naa banii ittiin jechaa jirra jechuudha. So markup gocha mark godhaa jirra jechuudha. Elementii sana. We are marking that specific element. So markii qaba. Asii amma sitti jennee itti himuu dandeenya jechuudha. So language akkasii markup language jenna jechuudha. So language inni dhumarratti mujichi isheen jirtu language jedha. So afaan kanaafuu afaan erga ta'ee ruulii mataa isaa qaba. Afaan tokko grammatical structure qaba. So we need to follow that specific grammatical rule. So asirratti akkuma argitan div jennee asitti amma kuni elementii tokkodha. Kan dursinee cufuu qabnu akka seeraatti sila isaa dhiyoo banamedha. So div-tu dura cufamuu qaba bakka kanatti garuu h1 hin cufne kanaafuu kun wrong-dha jechuudha. Asitti garuu div jennee div-n dursee cufamee h1 dhumarratti cufamee so seera mataa isaa qaba jechuudha. So language yeroo jennu wanna seera mataa isaa qabu jechuudha. Language wanta structure mataa isaa qaba. So we need to follow that strictly. Saniifuu jechi kun Hypertext jechuun wantoota walitti hidhamanii jiran markup demarcationii qaba. Language jennu afaanidha. Syntax rule mataa isaa qabaachuu isaa nuuf hima jechuudha. So wantoota kana hojjechuuf nu barbaachisanii fakkeenyaaf structure isaa define gochuudhaaf HTML fayyadamna. Okay, asii amma sitti kan jedhu style isaa himuudhaaf immoo style sheet fayyadamna. Font isaa, color isaa, background isaa wantoota kana process gochuudhaaf HTML keessatti kan nuti fayyadamnu CSS yookaan cascading style sheet yeroo jennudha kan jennudha jechuudha. Dhumarratti immoo interaction yookaan behavior HTML kan nuti content nuti create goone sana jijjiiruu barbaadna yoo ta'e JavaScript fayyadamna jechuudha. Wanta tokko fakkeenyaaf formii tu guunnu wanta ta'ee formii tokko guutina.
So formiin sun hafeeraa guuti jedhee kan nutti yoo barbaanne JavaScript fayyadamna jechuudha. CSS kalarii isaa, fontii isaa, staayilii isaa jechuudha gabaabumatti. HTML immoo structure isaa kan ittiin define goonu jechuudha. So kuni basics isaati. So amma maal ilaalle HTML maalidha? Syntaxii qaba, rulii mataa isaa qaba. Rulii sana strictly follow gochuu qabna. Three core web technology ilaalleedha. HTML, CSS, JavaScript dha. So video taanu irratti immoo theoretically HTML kan jennu standardiin kun isaa kee as dhufe kan jedhu ilaalla jechuudha. Amma sitti nagaan tura. Warri subscribing goone subscribe godhaa.